bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroomin hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a beekumsi madda bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaanis jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroomin hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Finfinnee guddaadha kun karaan kuni karaa kanarra waan deddeebi'uuf naannoo kamiyyuu irrattuyyuu ajaan isaa sun namoota baay'ee isaa himtuqa namni magaalaa kana dhufee daawwachuu dhufuu danda'a akkasumas immoo tajaajiltoonni garaagaraa fayyadamuudhaaf namni dhufuu danda'a seeftii magaalatiif illee hanqina qaba komeen jiraattota kanneenii sirrii ta'uu kan kaasan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee qulqullina magaalaa obbo Lammaas Fa'u fala waaraafis hojjechaa jirraa jedhan. Dhugaadha balfi bakka ammatti maksaa jiru kun yeroodhaaf temporarii laandi fiildi jenna yeroo muraasaaf jenneetidha achitti bakka sanatti naannoo galma abbaa gadaadhaan garas kan jirudha. Iddoon isaa iddoo kwaarii saayitii ture amma garuu yeroo dheeraa waan itti fayyadamneef guute namoota naannoo irratti miidhaa geessisuun isaa beekamaadha. Amma yeroo gabaabaa keessatti piroojeektiin guddaan kan saanitarii laandi fiil magaalaa Adaamaa madaaluu danda'u hojjetamaa jira waan ta'eef nus rakkannee jirra. Bara dhufu keessa hamma waggaa tokko hin caalle yeroo gabaabaa keessatti gara sanatti jijjiirrannee achitti hojii keenyatti fufnaa jechuudha. Dhimmi qulqullina magaalaa hojii caasaa mootummaa qofaan milkaa'uu miti kan jedhan obbo Lammaan hawaasaa hirmaachisuun magaalaa isaanii jireenyaaf mijattuu gochuuf akka hojjetanis himaniiru. Namni kamiyyuu balfa guyyaatti yoo xinnaate kiiloo walakkaatti kan siqu maddisiis jiraataan magaalaa keessa jiraatu. Baay'ina uummata keenyaa kiiloogiraama kanaanoo baay'isne balfa guddaatu magaalaa keessaa maddaa oola. Manni qopheessaa qofti yookaan waldaaleen muraasni yookaan maashinii muraasaan walitti qabamee mana sassaabamee xumuramuu danda'a jedhamee waan hin yaadamneef keessattuu yeroo ayyaanaa kana nyaata dhugaatiidhaan wal qabatee qalma adda addaatiin wal qabatee balfa baay'ee jenereet ta'a. Keessawuu balfa dafee tortoree naannoo faaluu danda'u. Hawaasni gidduu ayyaanaa kana baay'ee of eeggannoo godhee balfa mana isaaniitii maddu walitti qabanii seeraan akka naannoo isaanii hin faalle warri balfa sassaaban naannoorra jiru gurguruu kan gaarii qabatanii kan naanna'an isaanitti kennanii akka balfi kun seeraan magaalaa keessaa makfamu taasisuun dirqama isaaniidha jechuudha. Namni tokko baasii xinnoo balfa ittiin sassaabsu yookaan immoo balfaaf jedhee kan falu sana baqachuudhaaf jecha balfa iddoon taanitti gatuun jira karaa irratti ajaa'ee waan naannoo sana jiru hunda faalu jira waan ta'eef boololaa keessatti gatuun jira boololaa gatanii boololaan cufamee balaan lolaa namaa fi qabeenya yerootti ga'utu jira dogoggoraan isaa ta'u wallaalummaadhaan balfa yeroo karaa irratti gatana nama nu danda'ametti hin barsiisna akka isaan hubatan taasisna namni sana darbee yoo argame garuu seeraan itti deemamaa jechuudha hin adabama hawaasni kana of eeggannoo guddaa gochuu qabaa jenna. Dhimma kanarratti dhaggeeffattoota keenya magaalonni Oromiyaa harki caalaan qabiinsa balfaa irratti rakkoo jabaa qabuun dhimmi balfa gogaas ta'e dhangala'aa immoo hawaasa magaalaa walitti siqee jiraatu miti hawaasa baadiyyaa faca'ee jiraatuuf iyyuu dhimma yaachisaadha. Magaalota Oromiyaa maqaa gaarii qaban kan akka Adaamaa kun egaa maqaa isaanii wantoota fakkiisan keessaa qabiinsi keessumaa balfa gogaa adda durummaan eerama. Dhimma kanarratti biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa akkamiin hordofaa jira kan jedhu irratti daayireektarii qulqullinaa fi magariisuu magaalota obbo Olaanii Goobanaa bilbilaan dubbisnee turre kunuutti. Tarsiimoon akka biiroo misoomaa magaalaa Oromiyaatti hordofaa jirtanii tarsiimoo akkamiiti keessumaa qulqullina magaalotaa wajjin kan wal qabatu kana? Qulqullina magaalaa wajjin wal qabate tarsiimoonni mataa isaa danda'ee sadarkaa federaalaatti kan bahee jiru jira. Tarsiimoo qabiinsa balfa gogaa kan jedhu. Tarsiimoo kana keessatti tarsiimoon inni guddaan tokko hawaasni naannoo mana jireenyaa isaa raadiyeesimeetira 20 akkasumas immoo dhaabbileen deesimeetira 50 qulqulleessuu fi magariisa gochuu akka danda'u walumaa galasaa hojii qabiinsa balfa gogaa keessatti uummannis mootummaanis qaamoleen hunduu gahee isaa akka bahu kan godhu jechuudha. Tarsiimoon jiru isa kana raawwachiisuudhaaf immoo maalonni istaandardiin kan qophaa'ee sadarkaa naannoottis gara magaalaatti kan gadi bu'ee jira. Isa kana akkaataa istaandardii sanaatiin akka hojiirra oolu taasisuu jechaadha. Walumaa galasaa garuu hojiin magaalaa tokko qulqulluu fi bareedduu gochuu irratti tarsiimoo ijoo ta'ee kan qabamee
yeroo ammaa ittiin hojjetamaa jirudha. Magaallis biiroonis kanaan hojjetaa jira. Haalli qabatamaa magaalota naannoo Oromiyaa gama kanaan maal jechuu ni dandeenya? Magaalaa irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu akkuma magaalota Oromiyaa hundaatti tarsiimoo kan akka hordofan biiroonis gama isaatiin deeggarsa fi hordoffii gama biraatiin immoo dugdee kennuu akkasumas hubannoo uumuu irratti akkasumas immoo dhimma kanarratti dambiiwwan seeronni jiran akka hojiirra oolu gochuu irratti gahee isaa gamaan baha. Magaalonis immoo suma kana hojjetanii keessumattoota hawaasaaf hojii hubannoo uumuu bal'inaan hojjechuudhaan magaalaa isaanii akka qulqulluu gochuudhaaf sun keessatti sochiin hin jira. Inni deeme garuu magaalaatti garaagarummaan qabachuudha raawwiinsa. Magaalaa Adaamaa fudhannu haala magaalaa Adaamaa kana akkamiin hordofaa jirtu? Akkaataa tarsiimoo bahee sanaatiin magaalattii qulqulluudhaaf miidhagduu gochuu wajjin wal qabate sochii jiru akkamiin madaalaa jirtu akka biirootti? Magaalaan Adaamaa magaalaa guddicha naannoon keenya qabdu keessaa isa tokkodha. Kanaaf egaa tarsiimoon hundumti isaa kan jiru bifa wal fakkaatuun kan gadi bu'e ta'us magaalonni gurguddoo kun immoo ija addaatiin xiyyeeffannoo addaa kan barbaadanidha. Keessumattuu kan magaalaan Adaamaa magaalaa Smart Adaamaa kan jedhu uumuudhaaf hojii gama adda addaatiin sosochii kan eegalee jirudha. Kana keessatti egaa Smart Adaamaa jechuun keessaa tokko Smart Environment yookaan immoo naannoo magaalaa sana smart gochuudha kan hojjetamaa jiru. Kana keessatti hojiin inni guddaan tokko hojjetamu dhimma qabiinsa balfaa gogaa kana wajjin wal qabatee magaalaan Adaamaas seera ammas gara bu'uura godhatee akka magaalaattis dambii mataa isaa ta'e baafatee bifa kana hojiirra oolchuudhaan magaalaa socho'aa jirudha. Keessumatti immoo dhimma tarsiimoo 2050 jedhu kana hojiirra oolchuudhaaf uummata gara adda addaatiin isa kana waliigaltee uumuudhaan namoonni immoo akkaataa walitti galee sanaa waliigaltee kana keessatti akka raawwatu balfa maddu kana deebisanii fayyadamuu irratti hojii iddoo kan kompoostii ta'uu kan qaba. Bifa kana waliigaltee hojii kanaan hojjetaa akka magaalaa Adaamaatti rakkoon guddaan tokko kan jiru dhimma iddoo gatiinsa balfaa wajjin wal qabatee kan jiru. Iddoo gatiinsi balfaa kun immoo dhimma Smart Adaamaa kan jedhu kana uumuu keessatti gahee mataasaa kan taphachuu danda'udha. Isa kana hiikuudhaafis magaalaan Adaamaa iddoo gatiinsa balfaa istaandardii isaa eege gara miliyoona 400 kan ta'uun ijaarsa isaa eegalee jira. Ijaarsi isaa sunis immoo amma adeemsarra kan jirudha. Ammaaf garuu iddoo banaa ta'edha kan inni itti fayyadamaa jiru. Garuu deemee kan wajjin wal qabatee immoo hojii bal'aa kan gaafatu ta'uusaa summaan qaama hooggansa naannoo sana jiru wajjinis kallattiidhaan yeroo adda addaa irratti dubbataa duudhee kennaas jirra jechaadha. Namoonni hojii qulqullina magaalaa irratti bobba'anii jiran magaalota keessatti sochii isaan gochaa jiran kana akkamiin madaalaa jirtu? Amma magaalaa Adaamaa keessas lammiilee hedduun hojii kana irratti bobba'anii carraa hojii illee argatanii jiru. Garuu hojii isaan hojjetaa jiran kana akkamiin ilaalaa jirtu? Keessumattuu lammiileen kan amma seeftineetii yookaan immoo hojii nyaataa fi fooyya'insa jireenyaa kan jedhu keessatti sagantaa kana keessatti hammataman namoonni baay'een keessumattuu hojii qulqullinaa irratti kan bobba'anii jiran bal'inaan jira. Isaan kana inni tokko gareen wabii nyaataa kan jedhu akka magaalaatti matuma isaa danda'ee dhimma kana irratti kan hojjetu jira. Isaan kana wajjinis wal qabatee immoo sadarkaa gandaatti ogeessi kan wajjin wal qabatee hojii dhimma sana qulqulleessuu hojiiwwan achitti isa jarri hojjetan immoo kan to'atu akka caasaatti kan gadi bu'ee jiru jira. Ogeessis naannoo sana jira. Sanarratti dabalataan immoo warri hojii qulqullina magariisummaa irratti hojjetan caasaan sun hin jira. Caasaan kun immoo iddoo isaan hojjetan hin kennaafi jechuudha. Amma isaan kana keessatti namaan lakkaa'amanii iddoowwan safaramee fi iddoo isaan qulqulleessuu qabani isaanii kennamee akkaataa sana akka qulqulleeffamu taasifama. Sana keessatti namni hunduu iddoo isaaf kenname qofadha kan inni qulqulleessuu danda'u. Magaalaa Adaamattis magaalummaa kaanittis bifa akkasiin kan ta'u. Egaa isa kanarratti humna achi jiru sana karaa guutuu ta'een hordoffii taasisuu akkaataa barbaadame sanaan hojjetumoo hojjetaan jiran kan jedhu isa kanarratti gabaa'uu jiraachuu danda'a. Haa ta'u garuu immoo akka caasaatti akka hojimataatti kan jiru kanaan nutis immoo kanumaani jechuudha kan hordofnu. Iddoo tokkotti namoonni callisanii walirra dhaabbachuun nama muraasa kan hojjetu namni kaan immoo dhaabbatanii galuun wantoonni akkasii kan humni namaa yerootti qisaasa'uu jira. Toora kanatti hordoffii magaalonni gochaa jiran akkamiin madaalaa jirtu? Nuyi amma akka birootti kana kallattii maanii kan hordofnu akkuma asii gaase caasaan dhimmi kana ilaallatu kun dhimma sana gahee isaa bahamoo bahaa jiramoo gahee isaa bahaan jiru kan jedhu isa kanaan ilaallee magaalaa Adaamaas lamatee magaalota kanarratti iddoo gadi maalitti dugdii kennuudhaan
gorsa kennuudhaan humni ammachiitiin bobba'ee suni karaa guutuu ta'eetiin hojii sana hojjetee waan argachuu qabummoo akka argachuu qabu gochuun bifa kanaatiin irratti hojjetamaa jira. Amma dhugaa dubbachuudhaaf garuu iddoo magaalota amma sagantaa seeftiniitii qaban kana keessatti bal'inaan hojii qulqullinaa irratti qaama hirmaatu waan qabanidhaa fi magaala qulqulleessuu keessatti gahee guddaadha kan isaan bahaa jiranii. Magaalonni sagantaa kana irra fayyadamaa ta'anis amma hojii qulqullina irratti jijjiirama guddaadha kan isaan geessaa jiranii. Kanaafis immoo kallattiidhaan hordoffii fi deeggarsi karaa biirootiinis karaa magaalaatiinis taasifamaa jira jechuudha waliigalasaa. Xumura irratti ayyaana tachas deemaa jira. Gaafa ayyaanni dhufu immoo hawaasni gama tokkoon gammachuudha. Ayyaanni darbee garuu balfii magaalota keessatti rakkoo bal'aadha kan inni uumu. Gama kanaan dhaamsa yoo qabaattan. Dhaamsi nuti qabnu gama caasaatiin kan jiru dhimma keessumattuu ayyaana wajjin wal qabatee sochii adda addaatti kan taasifamu. Namni iddoo gabaa irratti iddoo maalii irratti sochii taasifamu keessatti balfi karaa adda addaatiin ce'uu danda'a. Qalma adda addaa gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf dursamee yeroo kana keessatti hubannoon akka kennamu gochuun barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo keessumattuu uummanni gahee mataa isaatii kan inni bahuu qabu jechuudha. Tokko balfa naannoo mana isaatti uumamu kan balfa ofiisaa madiyu sana adda baasee kaa'uutu sarratti jiraata jechuudha. Kuusuutu sarra jiraata. Balfa adda baasee kuusee kaa'u sana immoo waldaalee naannoo sanatti bobba'anii jiraniif eegee otoo harca'in kennuudha kan sarra jiraatu jechuudha. Akkasumas immoo keessumattuu qalma wajjinis wal qabatee balfa iddoo qaama adda addaatti qaama harcaasus yoo argan immoo eeruu kennuutu barbaachisa jechuudha. Qaama laallatuuf eeruu kennuudhaan balfa iddoo adda addaatti harca'ee akka hin hafne jechuudhaaf gahee mataa isaa bahuutu irra jiraata jechuudha. Kuni garuu hojii hundaa jechuudha. Qaama hundaa kan ilaallatu. Gama biraatiin immoo hawaasni torbaaniin magaala akka dadduma qabaachuu danda'a. Torbaan lamaan gadi bahee yeroo duula gaggeessutu jira. Duula sanarratti hirmaachuu naannoo isaa qulqullinaan eeguun gahee hawaasa magaalaa ta'a jechaadha. Obbo Olaanii Goobanaa toora bilbilaarratti argamtanii yaada bal'aa nuu qoodaniif guddaa galatoomaa. Hayyeessi sulfataa galatooma. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.